Wallahi hedduutu akka nu dhagame amma Joohar biyyaa bahe jechuun gaafa dheengaddaa Sammuu biyyaatu rukutame. Jawaariin biyyaa ba'uusaa baatii tokko dura dhagayan jechuudha. Kun ta'uu baannaan nuti garaagaraa ayyaana jeeber dubbiin sana amma sharafatti hiikamuu qabdi jechuudha. Namni Oromoodhaa amma bara karaa garaa yaane maanta Jooris Jarmanii baqatee baqalaa garbaasee Ameerikatteef. Namni tokko yeroo biyyaa bahu sababa mataa isaa qaba maaliif akka deeme hin beeknu hanga ammaatti as bahee wanni inni ifa nu godhe sin jiru namni inni itti haasa'ee jalaa nu hime sin jiru wanni beenu hin jirru isarra kaa'uudhaafis jechuudha. Eeydota isaa jalaa hidhan kophaa isaa deemee galee amma lubbuu isaa of sodaateeti mootummaa kanaas ni beeka wal beeka waan ta'eef sodaatee jalaa baqate. Dhugaa dubbachuuf akkuma obboleettiin teenya jette wanni kun duraanis fedhiin uummataa akka Jawaar baqatee biyya alaatti hafu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaar kafuuni kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irraa dhaggeeffataa jirtan egaa qophii kana keessatti obbo Jawaar Mohaammed biyyarraa baqatee jira yookaan lubbuu isaa sodaatee biyyarraa deeme oduu jettuu fi lakki akkanumatti wareertan malee Jawaar Mohaammed biyyuma keessa jira jechuudha warri dubbii isaan dubbataa jiran kanallee afaanitti fashalsaa jiru ni jira. Karaa biraatiin ammoo miidiyaa nama Hindiidhaa dhimma siyaasaa Itoophiyaa kana itti dhiyeenyaan gabaas tokko tokkana jee dubbate jechuudhaan guyyaa irraan kana gaa obbo Caffee Raammis obbo Jawaar Mohaammed akkamitti biyyarraa ba'e maaliif biyyarraa ba'e isa boodoo maaltu ta'uu qaba waan jiru marii bal'aa namoota wajjin taasiseetii jira. Har'a gurbaa Indiyaa tokko jira hawaasa Itoophiyaa kan riippoortii gurgaafatanidha. Isaatu gabaasee Jawaaris dhiibbaa irra geesseen karaa Jarman baqatee jira dhiyeessee jira. Baqqalaa Garbaadhaa haasawaa gartee Noorz Ameerikatti gaafa tuurisan godhaa turerraa kan ka'e namni itti himee Ameerikumatti hafee jeeti haasawaa. Mee walumaa galatti gaa obbo Jawaar Mohaammed biyyarraa bahee jira lakkii hin baane falmiin jettu gaa walafaan deddeebi'u jirti gaafa irreechaa eeydota ijoollee Jawaar Mohaammed eeydu jalaa hidhanii booda obbo Jawaar Mohaammed biyyarraa bahee sababa kanaatiif jecha yeroo ammaan kana biyya biraa keessa jira jechuudhaan miidiyaan garaagaraa jettee gabaasaa ture. Gama biraatiin ammoo kaafaawwan ibsaa dhimma sukuriitii Jawaar Mohaammed jalaa hidhan kana akkamitti hin baafne janiitii kanarratti qishoolatti mufii qabanii jee warri odeessus ni jira. Hundaafuu obbo Jawaar Mohaammed maalirra jira biyya keessa jiramoo biyyaan ala jira waan jedhu Caffee Raammis gaa odeessa kanarraan dhagee jechuudhaan yaada irratti kannatu jiranii kanarratti gaa namoonni baay'een seenanii yaada akka ajaa'ibatti irra kannanii isinilleen dhaggeeffataa yaada keessan kannadhaa isiniin jenna amma xumura qophii keenyaa nu waliin turtii taasisaa isiniin jenna galatooma. Qabsoo Oromoodhaa hawaasa keenya kana diyaasporaa tokkoomsee wali qabee ijoolleen biyyalleen ta duraan gartee dubbii karaa wallaaltee teessuun dubbiin qeeroon tun lafaa haatee dib jettee ijoolleen dhageessee gamaa gamanaan qabnee ati akka hucciiftu Tigiree hucciifne jechuudha. Ta'amma boodaa'oo Jawaar siyaasarraa xurataa bahuu isaati. Egaa halee biyyarraan deemuu biyyattii wareegamaa awwaallee fi Oromiyaadha je'ee qeeroo miliyoona meeqaaf beellama seenee har'a hoo maaliif baqate olii jettu gaafii nama hunda keessa buluu qabdu jechuudha. Lammata jaarmayni KFO'dhaa gaafa waardiyaa Jawaar maddii qaqqabanii Jawaar xiqqeessanii Jawaar kophaa fiigee mana galu. Jaarme isaati hoggana jaarme kanaati jaarme inni itti hogganaa yoo diigamillee gartee humna hin qabaanne akkamitti waraqaa ibsaa xiqqoo takkallee baasee Jawaar kana difeendi godhuu dadhaban falmuuf maa dadhaban. Kanaas akka gaafitti mataa keessa bulfadha. Qabsoon Oromoodhaa tatti aantu duraan kan lamaan deemaa turte qabsoo Oromoodhaa asirralleedha namni nuti qabsoo karaa nagaa.